Magaalaa Finfinneetti hojjetaan baankii Raammis poolisootaan qabamuutu dhaga'ame. Magaalaa Finfinneetti hojjetaan baankii Raammis Damee Bulbulaa dargaggoo Qindeessaa Garjoo Umar dhalataa Harargee Qatee galgala kana iddoo hojii isaa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee Bulbulaatti poolisoota uffata poolisii federaalaa uffatanii fi uffannaa poolisii dirree dhawaa qabu poolisoonni lakkoofsaan 4 ta'an akkasumas namoonni uffata siivilii qaban 2 dargaggoo kana qabanii deemuun egeree miidiyaan hiriyoota dargaggoo kana odeeffateeti jira. Dhiyeenya gaafii abbaa biyyummaa magaalaan dirree dhawaa dabarfamtee kan namuuf aggaammii godhameen ijoo miidiyaa hawaasaa ta'uu wajjin wal qabate namoota duula san qindeessan to'achuu ergama ja'uun poolisoonni uffata poolisii dirree dhawaatii fi federaalaa qaban magaalaa Finfinnee keessa sochii godhaa jiraachuunis himameeti jira. Dargaggeessa karaa miidiyaa hawaasaatiin beekamtii qabu murtii guutoo nama jaamu to'achuudhaaf poolisoonni erga mana jireenyaa isaa sakattaaniin booda hiriyaa isaati jechuudhaan guyyaarraa toora sa'aatii 10 ta'utti dargaggeessa baankii Raammis hojjetu uffannaa poolisii kanneen qaban namoonni 4 akkasumas uffata siivilii kan uffatan dargaggoo Qindeessaa qabanii deemuun himaniiti jiran. Akka hiriyaan isaa hojjetaa baankii sanii tokko egeree miidiyaatti himutti Qindeessaan qabamuu dhugaa ta'uu himee ammoo erga poolisoonni qabanii deemaniin booda abukaattoon baankii Raammis akkasumas hooggantoonni baankichaa olaanoon dhimmicha akkuma dhaga'aniin namoota dargaggoo kana qaban keessa qaama odeeffannoo fi tika biyyaalessaatti bilbilanii Qindeessaan akka bahee dhageenye. Ta'us garuu Qindeessaan erga qabameetii kaasee bilbilli isaatis hin hojjetu. Kan hiriyaa isaa barbaadamaa tures hin hojjetu. Ammaaf bahee fi hin baane wanti beeynu hin jiru jechuudhaan himaniiti jiran. Waa'ee kan namuu abbaa biyyummaa dirree dhawaa ja'uun duula miidiyaa hawaasaa bulchiinsa magaalaa dirree dhawaatii fi kantiibaa magaalaa dirree dhawaa obbo Khadiir Jawaar irratti deemuu jechuudhaan guyyaa kaleessaa abbootiin gadaatii fi ugaasonni magaalaa dirree dhawaa ibsa kannaniin abbaan gadaa afuran qalloo katee Abdurazaaq Muhammad ummanni Isaa magaalaa tana keessatti dhalatanii guddatan obboleeyyan keenya galma heera Isaa ijaarachuudhaaf mirga qaban jechuudhaan ammoo tuqaa kantiibaa magaalaa dirree dhawaa obbo Khadiir Jawaar hin dandeenyu jechuudhaan namoota karaa miidiyaa hawaasaatiin duula akkasii banuudhaan gammachuu isaanii dura dhaabbatu ummanni Isaa ifirraa dhoowwuu danda'a jechuudhaanis dubbateeti jira.